بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا كان الرتي سينان نموت لما يادتها توكو نموت همين يوجتني نموت ظلمي غرغرا ميدا غرغرا راوتني دربان akka namni hammeenya isaanii baratuuf akka namni zulmii isaanii irraa of eeggatuuf isaan dubbata. Namoota garii ammoo namoota seenaa gaarii hojjetan, namoota dhalootaaf fakkeenya ta'an, namoota ummata jenereeshinii dhufuuf fakkeenya gaarii ta'an dubbata. Isaan keessaa tokko sahaabota ergamaa Rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam. Isaan urjiiwwan lafa kanarra turan. Urjii dhaloonni seenaa isaanii irraa hammaarrataa deemu. Seenaa isaanii irraa seeraan isaanii waraabamee hin quufne kan namni kamuu gaafa dubbatu haarawaa ta'aa deemu akka dubbatamuun namatti laddaa godhataa deemudha. Isaan keessaa tokko aalu yaasir radiyallahu anhum jamii'an. Gaafa aala yaasir kaafne waa'ee dubartootaa kaasuun keenya noolu. Hiya sumayyaan radiyallahu ta'ala anhaa awwalu shahiidatin fil islaam. Seenaa islaamaa keessatti namni dura ergama Rabbiitti sallallahu alayhi wa sallam amane dubartiidha. Namni jalqaba ayata qur'aanaa ergama Rabbii irraa dhagaye dubartiidha. Wakadhalika namni jalqaba shahiidee islaamummaa keessatti lubbuu ofii fidaa kennitee shahiidee taate dubartiidha. Seenaa addunyaa durii fi addunyaa ammayyaa kana keessatti namni jalqaba jaami'aa yuunivarsiitii amma addunyaan ittiin wal dorgomu namni dhaabe dubartiidha. Kanaafi har'a namni irra haasofnu Sumayyaadha. Sumayyaa ummu Ammaar radiyallahu ta'ala anha. Sumayyaan warroota jalqaba gara islaamummaa dhufan taarikhni baraan isaan dubbataa taa'u keessaa isii tokko. Ummanni Makkaa gaafa namoota gurguddaa dadhaban, gaafa warroota gara islaamummaa dhufan adadaan guyyaadhaan dabalaa deemu, carraan isaan qaban, tarkaanfiin isaan fudhatan warroota gara islaamummaa dhufan keessaa warra lallaafaa ta'an azabuudha. Azaaba kanarraa sahaabonni hedduun najaan baane. Keessattuu warri yeroo duraa Rabbiin isaan faarsee isaan والسابقون الأولون ربي جدي إسام فارسي جرسون ورا عذاب كان دندمن ورا لالو سنة أرجن ورا عذاب نجرجرات إن كان جرجرا إسهان الرجيس كيسها ورا توك. سمية رضي الله تعالى عنها جرك أبجر إسلام ما رفته عذاب كان الرئيسين سنجام باني. أبي جهل فرعون هذه الأمة إلى نرجم ربي صلى الله عليه وسلم. أمني كمون كيس فرعون جلتا أمتها نياتو أمتها ججبسو أمتها بلسو ummata isaa miidhu, ummata isaa roorrisutu jira. Ummata kiyya kana keessa Fir'aawnaan jiru Abuu Jahal jedhan. Abuu Jahal aala Yaasir qabee abbaadhaan haadha Sumayyaa, abbaa manaa isii Yaasiriin, ilma isii Ammaariin radiyallahu anhum jamii'an qabee Makkatti ho'a Makkaa sana keessatti إنسان عذابات وقد كان يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إرجام ربي يروسنا كيسا وما إساني قتشون دندو جران إساني دبي دفي كيسا قبتا يادعاج إن كما إساني ردبر فتح قياتكو ياسر رضي الله عنه أبان عمار من قدو نيار إجساء التجاج أبده من قدو كان يعذبهم أبي جهل أمتكنا قاف إسان كتاتو يروتكو هو أسانا كيسا قل إسان أوفاج الرجر يروتكو أمو sibiila ho'a fidee qaama isaanii kanaan waada. Yeroo kaan ammoo bishaan fidee mataa isaanii bishaan kana keessa gadi cuuphee achitti isaan adaba. Ergamaan Rabbii cinqaa kana arganii waqaala lahum nabi sallallahu alayhi wa sallam sabran yaa ala yaasir yaa ala yaasir obsa inna mawcidakumul janna wa fi riwaayatin fa inna lakumul janna yaa ala yaasir obsa rabbiin jannata isiniif beellamee jira. ربين جنة إسنف قب سجرة أبسا جدانين إرجام ربي صلى الله عليه وسلم قياتكو ياسر حال ما جنك أكنا كيسة تاني أمنسون إرجام ربي أك إسان جلامي لمن أك قري ورامتو أك جلايات دان أك إرجام ربي جنك أمن إنبر بعدن قافتكو ياسرني عذبما إرجام ربي الرد في فول إساء الرد قراتشي جنك أكنا كيسة جرو ياسر أتشلالي إسان أرجي هكذا الدهر يا رسول الله لا تحزن وسوك وقاتك كل حالة كانت نجنك أنتاتي هم بادنا وان كرا ربي كيست نتلفتو هنك إبلا يا إرقام ربي أتمت نجلا يادئين أتمت نجلا جنك أمين يا إرقام ربي جلانين ربي كيني سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلا أمني رجلني دان دين أقاك أبني رجلني وسوهن جنك أمين وسوهن فتن أمين osoo rakkoon isaan irra ga'in
أكنما جنة سين بربادني جد ربي لا ليميد الله الخبيث من الطيب ربين كينيا فتنة غرغرا فدي منافق في ور إيمانك أبن أدفويا نموت أغاتف نموت كجيب أن فكفتن مكرتي أن أدفويا إرغم ربي صلى الله عليه وسلم نمني إرجنكم الأنبياء ثم الصالحون ثم الذين يلونهم نمي الدنيا كنرت ديني ساتين إرفتنم قرمان نغرغرا إرفتو أنبيوت جدًا ور ربي اتدياتن ور ربي سرركا ساني ألفول ثم الصالحون أكسم مو صالحون غرغدو تانا نموت إيمانك أبنتو تانا جدًا إرغم ربي صلى الله عليه وسلم آل ياسر سميات أننغفي چنقا كانت أندماني ربين كينيا جنة إساني فوادا سيني إرغم ربي صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة يا آل ياسر أبسا چنقا الدنيا غباب دودا أبسا beellamni keessan bor jannata irratti jedhan sallallahu alayhi wasallam. Sumayyaan fakkeenya dubartootaati. Sumayyaan islaamummaadhaaf of kennuu, islaamummaadhaaf aarsaa kafaluu keessatti dureedha. Haadhummaa keessatti dureedha. Haadha manummaa keessatti dureedha. Ammaariin tarbiyaa gaarii irratti guddistee ergamaan rabbichaa sallallahu alayhi wasallam waa'ee Ammaarii gaafa haasa'an namni jannata hajama نمني كان جنة هواجدا ولكن صحابوتا كيسا نمسدي تشتاق إليهم الجنة جنة إسان هوتي يوم غرقو رفا يوم نمني سن رفي نسينا جتي جنني إساني تهوتي جدا منهم عمار تقو عمار رضي الله عنه عمار درقا جيسا جبا غافا لولا مرتدوتا لولا ياماما صحابوني أجائب صفتاترا غافا إرقام ربي صلى الله عليه وسلم مدينة تقلن عمار dhagaa masjidaan ijaaramu masjida ergamaa rabbichaatiin ijaaramu sahaabonni dhagaa tokko tokko yoo baatan inni dhagaa lama lama ceekuusaa irratti baataa jedhan ergamaan rabbi arganii rahimallahu ammaari rabbi rahmata isaa godhu fi'aa baaqiyaa tokkotu isa ajjeefte rabbi rahmata isaa godhu jedhan akkasitti ilma tarbiyaa gaarii irratti guddistee asii deemte radiyallahu anhum jamii'an har'a namoonni dubartoonni seenaa namoota itti hidhatan hin qabne dubartoonni maalummaa isaanii wallaalanii akka ta'an dhabanii maqaa garagaraatiin islaamummaa keessaa ba'uu qofa osoo hin ta'in namummaa isaanii keessaa ba'anii namummaa isaanii gurguratanii jireenya hayawaanummaatiin kan gargar hin baane hedduu jiraataa jiran walaakin osoo daandiin kun isaanii gale osoo taariika kana quba qabaatanii osoo maalummaa waan uumamaniif hubatanii silaa jiruun isaanii jiruu hayawaanaatiin tokkoon taatu silaa fakkeenya dhaloota akkasii kana fakkeenya godhatanii daandii isaanii kana deemanii addunyaa fi akhiraatti milkaa'ani rabbiin keenya warra seenaa isaanii irraa baratee akka isaanii seenaa hojjetu nu haa taasisu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.